Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Dirree Barnootaa. Nagaa keessanii nagaa qabdu. Nagaa qabaadhaa, nagaan nabina. Kun tuutoriyaalii koorsii Jeneraal Psychology irratti Afaan Oromootiin isiniif kennamudha. Tuutoriyaalii keenya kanaan ammoo kan wajjin laallu Chapter 2 koorsichaa yommuu ta'u, Sensation and Perception. Paartii jalqabaa kana jalatti ammoo toopikiiwwan nuti kabargoon meanings of sensation and perception. Sensation jechuun maal jechuu akka ta'e, perception jechuun maal jechuu akka ta'e ilaalla. Sensory thresholds and sensory adaptation. Sensory threshold lamatu jira. Absolute threshold fi difference threshold ilaalla. Akkasuma sensory adaptation ilaalla. Waa'ee perception ilaalla. Waa'ee selectivity of perception jechuunis attention kan laallu ta'a. Hamma dhumaatti na faana tura, eessayyuu hin deeminaa. Well, meanings of sensation and perception. Sensation maal jechuudha? Perception maal jechuudha? Statementiiwwan armaan gadii kana mee ilaala. Yeroo tokko namoonni yeroo akkas jedhan dhageessanii beektu ta'a yookaan ofii keessaniif jettanii beektu ta'a. I heard but I didn't listen jedhama yeroo tokko. Dhaga'eera garuu hin dhaggeeffannee jedhama. Maal jechuudha? I touched but I didn't grasp jedhu. Yeroo tokko namoonni tuqeera garuu hin qaqqabanne jedhama. Maal jechuudha? Egaa waa'ee sensationii fi perception ilaaluutti jirra. Yeroo sana akkas jechuun maal jechuu akka ta'e sirriitti isiniif ta'a jedheen amana. Hamma dhumaatti na faana tura. Sensation. Sensation is the process through which sense organs detect this stimulus from the environment and the receptor cells in the sense organs record the physical energy or stimulations into a neural message, a phenomenon called transduction, and sends the nerve impulses to the brain. Sensation yommuu jennu piroosasii jalqabaati. Piroosasii akkamiiti? Seensi orgaanii yookaan qaamonni miiraa keenya shanan gurra keenya ta'uu danda'a, ija keenya, arraba keenya ta'uu danda'a, gogaa keenya ta'uu danda'a. Qaamonni miiraa keenya shanan istiimulasii tokko yommuu environment irraa detect godhan yookaan istiimulasii tokko yommuu fuudhanidha. Piroosasii jalqabaati. Yeroo kana egaa receptor seeliin seensi orgaanii yookaan qaamolee miiraa keenya shanan keessatti argaman qaamolee miiraa keenya keessatti kan argaman receptor cell kan jedhaman jiru. Isaan sunniin maal godhu? Record godhu jechuudha. Istiimulasii sana record godhu yookaan physical energy yookaan istiimulasii sana record godhu. Inni kun maal jedhama? Erga record ta'e booda egaa transduction jedhama. San booda garam deema? Gara sammuu deema mitiire. Nerve impulsiin kun gara sammuu deema jechuudha. Egaa sensation yommuu jennu walumaa galatti yommuu qaamonni miiraa keenya yookaan seensi orgaaniin keenya istiimulasii tokko environment irraa fudhatan yookaan detect godhanii jechuu keenya. Fakkeenyaaf sagalee yoo ta'e yommuu sagalee reefu jechuudha gurra keenyatti sagalee wayii yommuu dhagahamu yookaan waan nama gogaa keenya yoo ta'e waan nama gubu wayii cinaa yommuu waan abidda cinaa harka keessantuu qabdanii reefu yommuu abiddi isinitti dhagahamu san jechuudha. Still garuu abidda ta'uu waan biraa ta'uusaa hin barre. Abidda ta'uusaa kan bartan perceptual process irratti yookaan sagalee wayii dhageessanii sagaleen sun sagalee maalii ta'uusaa kan bartan perceptual process irratti. Just yeroo duraa sana garuu sensationidha. Seensi gootu jechuudha dura. Kanaaf sensationii malee perceptioniin hin jiru kan jedhamuuf kanaaf there is no perception without sensation jedhama. Perceptual process kan jennuun ammoo maalidha? Perception is the process that organizes sensations into meaningful patterns. Wanta qaamolee miiraa keenyaan seensi goone sana yommuu sammuun hiikatti kennudha. Kana jechuun akkuma isiniin jedhe sagalee tokko yommuu dhageessan sagaleen sun sagalee maalii akka ta'e hin beektan yeroo dura seensi gootan jechuudha. Inni sun sensationidha. Sagalee lukkuu moo sagalee namaa moo sagalee bineelda biraatti sagalee meeshaa wayiitti jedhee sammuun keessan yommuu interpret godhu
yookaan yommuu hiiku jechuudha. Giving them order and meaning. Piroosasii akkasiiti perceptioniin. Wanta seensi gootan sana sammuun yommuu hiikatti laatu jechuudha perceptioniin. Well, fakkeenya tokko. That hearing sounds and seeing colors is largely sensory process. Sagalee yommuu dhageenyu yookaan waan tokko yommuu arginu, halluu yommuu arginu sensory processiidha inni sun. Largely kan jettu kana jala muradha. Largely. But forming a melody and detecting a patterns and shapes is largely perceptual process. Largely kan jettu asii jirti. Maaliif sagalee yommuu dura dhageessan yookaan waan tokko yommuu dura argitan inni sun largely sensory process. Sensoriidha jechuudha inni suni. Sensationidha. Garuu sagalee sanitti yommuu melodii yookaan qaanaa kennite sagalee maalii akka ta'e sagalee looniiti moo sagalee meeshaa wayiiti moo sagalee namaati moo jettanii yommuu hiikatti laattan jechuudha. Yookaan waan dhageessan sana waan argitan sana halluu akkamii akka ta'e gurraacha moo diimaa moo maaliin mayyuu akka ta'e adda wanta argitan sun waraqaa moo bilbila moo piisiidha moo jettanii adda baaftu. Yeroon sun ka largely perceptual processidha. Largely kan jenneefi nerve impulsiin kun jechuudha. Ariitiin inni itti sammuu keenya bira gahu spiidii guddaadha. Spiidii guddaadhaan sammuu keenya bira gaha. Sammuun interpret godha jechuudha. Kanaaf sababii spiidiin isaa guddaa ta'eef seensariin tokko senseeshiniin tokko yeroo perceptionitti jijjiiramu beekuun baay'ee ulfaata. Sababii spiidii guddaadhaan deemaniif jechuudha. Nerve impulsiin kun egaa spiidii guddaadhaan daddafee yoomuma akka inni achi geeyyuu hin beeku. Kanaaf tuqaa itti senseeshiniin perceptionitti jijjiirame sana beekuun baay'ee ulfaata waan ta'eef largely kan fayyadamne jechuudha. Well, kan itti aansinee ilaallu sensory law'dha. The sensory laws. Sensory law yookaan seera sensorii lamatu jira. Isaanis sensory threshold fi sensory adaptationidha. As jalatti kan laallu ta'a. Sensory threshold and sensory adaptation. Sensory law gosa lamaan kana laalla jalatti. Sensory threshold kan jennuun maal jechuudha? Sensory threshold is the minimum point of intensity a sound can be detected. Intensity yookaan hamma sagalee tokko dhaga'uudhaaf minimum pointii nu barbaachisa. Miniire fakkeenyaaf namni tokkotu si waame sagalee gadi qabee sagalee xiqqoodhaan osoo si waame dhaga'uu dhiisuu dandeessu. Intensitiin ishee xiqqoo turte jechuudha. Akka malee xiqqoo turte. Garuu sagalee suutti dabalee si waame hin dhageessu. Minimum pointiin irratti dhageessan sun sensorii absolute thresholdidha. Isheen sun hin laalla ishee sana. Kanaaf sagalee tokko detect gochuudhaaf yookaan dhaga'uudhaaf minimum pointii barbaachisa jechuudha. Malee akka malee yommuu gadi qabee si waame tokko dhaga'uu dhiisuu dandeessu. Minimum garuu yommuu qabxiin isin irratti dhageessa sun baay'isee absolute thresholdidha. Waa ishee kan laallu ta'a. Sensory thresholdiin gosa lamatu jira. Inni tokko absolute threshold yommuu ta'u, inni lammataa difference threshold or just noticeable difference ishee jennudha jechuudha. Well, absolute threshold yookaan liman inni jennu maal jechuudha? The minimum level of stimulation that can be detected. Stimulation yookaan stimulasii sana dhaga'uudhaaf minimum level ishee jechuudha. Fakkeenya tokko isiniif kaasa. Isuma asirra jiru kana jechuudha. Buna tokko fudhadhaa. Bunni kun sukkaara hin qabu. Sukkaara hin qabu yeroo duraatiif utuu sukkaara itti godhanii sukkaara xiqqoomatti itti godhan jechuudha. Buna sanatti sukkaara xiqqoo osoo itti naqanii sukkaara qabaachuu isaan beektan akka malee xiqqaachuu isaarra kan ka'e. Ammas itti dabalu fireema lama akkasitti dabalu hammas hin beektan. Sukkaara qabaachuu duwwaama jette jechuudha. Hammas xiqqootti dabalu hin beektan ammas. Hammas itti dabalu reefu bartan. Just yeroon itti bartan sun qabxiin isin irratti sukkaara qabaachuu bartan sun bunni sun absolute thresholdii keessanii jechuudha.
yookaan liimanii keessanii jechuudha. Sukkaara qabaachuusaa yeroon detect gootan yookaan reefu mi'aasaa kan bartan kan dhandhamtan. Reefu kan isinitti mi'aasu jechuudha. Qabxiin isinii yeroo sukkaara qabaachuusaa yookaan mi'aasaa itti bartan sun absolute threshold yookaan liimanii keessan. Yookaan ammoo namni tokko halaalaa maqaa keessa waame sagalee gadi qabeetu waame hin dhageessan. Ammas itti dabala xiqqoo hin dhageessan. Ammas xiqqootti dabala reefu dhageessu haa jennu. Kanaaf qabxiin isin irratti dhageessan sun absolute threshold keessan. By the way, absolute threshold namaa namatti adda adda. Kun physical factoryidha jechuudha. Namaa namatti adda adda. Maal jedha asitti in addition to the intensity of the stimulus. Kana yommuu jennu intensity isaa fakkeenyaaf sagalee namaa fudhannu. Sagalee intensity isaa xiqqaa yoo ta'e sagalee qaqqabe yommuu si waamamu tokko dhaga'uu dhiisuu dandeessu. Sagalee yommuu xiqqoo dabalu hin dhageessu ta'a. Kanaaf intensity irratti illee hundaa'a. Garuu dabalata maal irratti hundaa'a? Physical factory fi psychological factory irratti hundaa'a. Fakkeenya physical factory jechaa turre ammas itti daballu. Egaa namatti adda adda isiniin jedheera. Fakkeenya namni tokko halaalaa maqaa keessa nuti waame sin dhaga'uu dhiisuu dandeessa. Sagalee wayii qaqqabe sagalee xiqqoodha nuti waame sin dhaga'uu dhiisuu dandeessu. Garuu namni distaansii walqixa irra jirtan tokko yookaan simbira jiru tokko sagalee nama sanaa dhaga'uu danda'a. Kanaaf namatti adda adda jechuudha. Absolute threshold is different from person to person. Psychological factory isaa gaafa ilaaltan fakkeenyaaf isuma moojila keessa irra jiru fakkeenyaaf isinii kaasa. Dukkana deemtu haa jennu. Dukkana deemaa jirtu yommuu dukkana deemu namni waan sodaata waa'ee gurra isaatti shokokii dhaggeeffata, sosochii dhaggeeffata. Kanaaf salphumatti waa shokoggoonan gurri isaa daddafee dhaga'a jechuudha. Wanti xiqqoo waa shokokku yommuu gootu gurri isaa dafee dhaga'a. Sagalee wayii dhaga'amu gurri nama sana dafee dhaga'a. Wanti inni eegu jira jechuudha. Maagdi ta'uu yookaan ammoo tariin na hudhuu laata yookaan ammoo hangi na godhuu laata jedhee waan sodaachaa deemuuf shokokii eeggataa deemaa jechuudha. Haa ta'u malee utuu ollaa isaatti gara qa'ee isaatti dhiyaatee namni sun amma sodaa sana waan hir'isuuf maal ta'aa deemaa? Responsiveness hir'isaa deemaa jechuudha. Bias amma gaa biasii kan individual bias kan jenneef kanaaf. Amma sagalee waan tokko shokokoo goote amma namichi sun homaa itti hin fakkaatu. Sagalee wayii illee osoo dhaga'e yaada wacuu yaada yookaan waan ta'etti shokoksedhee deema malee amma discriminate godhaa jira jechuudha. Kanaaf psychological factoriin illee murteessaadha waan tokko detect gochuudhaaf yookaan detect gochuu dhiisuudhaaf. Fakkeenya sagaleen sinii kaase amma saawundii jechuudha. Well, sensory threshold inni lammataa difference threshold. Difference threshold or just noticeable difference is the minimum amount of change in the intensity or amount of stimulus needed for us to recognize that a change has occurred. Just noticeable difference yookaan difference threshold kan jennuun ammoo the minimum amount of change in the intensity or amount of stimulus needed for us to recognize that a change has occurred. Stimulusiin tokko intensitiin isaa jijjiirame moo hin jijjiiramne jennee kan itti adda baafnudha. Fakkeenyaaf amma sagalee masinii ifaa fudhadhu. Fakkeenyuma asirra jiru kana haalaan. A cup of coffee required a certain additional amount of sugar in a cup of coffee to detect an increase in its sweetness. Amma sukkaarri tokko bunni tokko sukkaara qaba jedha yaada. Sukkaara qaba jedha fudhadha. Utuu buna sanatti sukkaara wayii dabalanii jijjiiramni jiraachuusaa hin barta. Ammoo xiqqootti dabalanii fireema lama osoo keessa buusanii itti dabalanii
isuma duraatti seetu jijjiiramni jiraachuu isaa hin hubattanii jechuudha. Hammas otoo xiqqootti dabalanii hammas hin beektan. Just jijjiiramni jiraachuu isaa hin beektanii jechuudha. Isuma duraa isinitti fakkaata. Ammas xiqqootuutti dabalanii amma reefu jijjiiramni jiraachuu isaa adda baafattu. Qabxiin isinitti jijjiiramni jiraachuu isaa yookaan iswiitinasiinsa mi'aansaa dabaluu itti bartan sun difference threshold keessanii jechuudha yookaan just noticeable difference keessanii jechuudha. Inni kunis namaa namatti adda adda. Fakkeenya biraa otoo isinii kaasee teeppii tokko jira. Teeppiin tokko sirbaa yookaan faarfataa jira jennu. Namni wayitu sagalee xiqqoo dabale jijjiiramni jiraachuu hin beektan. Ammas xiqqoo otoo dabalee hin bartan ammas. Garuu xiqqoo ammas otoo dabalee reefu jijjiiramni akka jiru bartan. Yookaan immoo otoo hir'ise qabxiin isinitti jijjiiramni jiraachuusaa namni sun sagalee teeppii sanaa dabaluusaa itti bartan sun just noticeable difference yookaan difference threshold keessanii jechuudha. Kanaaf intensiitiin stimulasii sanaa jijjiiramuusaa kan irratti barru sun difference threshold. Akkuma absolute threshold, difference thresholdinis namaa namatti adda adda jenneerra varies from person to person. Like an absolute threshold, the difference threshold for a particular sensory experience varies from person to person and from occasion to occasion. Just psychologistoonni jechuudha. Difference threshold by the way absolute threshold jedhu psychologistoonni fakkeenyaaf namni tokko si'a 60 utuu waame si'a 60 utuu si waame sagalee qaqqabe si'a 30 utuu dhageessanii parsantii 50 dhageessanitti mitiire walakkaa dhageessanitti jechuudha. Kanaaf si'a 60 keessaa si'a 30 sun that is the level of your absolute threshold for that stimuli. Stimuli sanaaf absolute threshold keessanii jechuudha si'a 60 keessaa 30 sun. Akkuma kana asittis threshold difference threshold biras yommuu dhuftan psychologist formally defines the difference threshold as the minimum change in stimulus that can be detected 50% of the time by a given person. Parsantii 50 by the way Weber's law kan jedhamu jira. Weber's law. Weber's law maal jedha wanti tokko stimulasiin tokko intensiitiin isaa jijjiirame moo hin jijjiiramne jettee baruudhaaf parsantii 2 dabaluu yookaan hir'achuu qabaata jedha. Fakkeenyaaf xeefii kumtaala 100 baattaniittu ta'e hin baattu isin dhimma keessan xeefii kumtaala 100 baattaniirtu ta'e namni weetoo kiiloo walakkaa irratti dabale jijjiirama jiraachuusaa hin bartan akka Weber's lawutti jechuudha. Kiiloo tokko suutu irratti dabale jechuunis 100 ta'es hin bartan. Kan isin baruu dandeessan parsantii 2 yoo irratti dabaleedha. 100 mitiidha 100 keessaa parsantiin 200 waan ta'eef 200 yommuu ta'u jijjiirameera amma waa irratti dabalameera jettu reefu bartu jechuudha. Kanaaf difference thresholdiin parsantii 2 Weber's law yookaan immoo hir'achuusaa just ammas xeefii kiiloo 100 baattanii dhaabattu jedha yaada. Namni wayii kiiloo tokko irraa hir'isee sun utuu hin beekin jijjiiramuu isaa hin beektan. Kiiloo 100 baadhee jira seetu jechuudha. Kiiloo 99 ta'eera miti garuu jijjiiramuu isaa yookaan hir'achuu isaa kan bartan kiiloo 98 yoo ta'edha. Kiiloon 2 yookaan parsantiin 2 yoo irraa hir'atedha. 50 yoo ta'e akkasumatti parsantii 2 hojjedha. Jijjiiramuu isaa kan bartan parsantiin 2 yoo hir'ate yookaan yoo dabaleedha jechuudha. Akka Weber's lawutti mojiila keessanirra balleessitanii ilaaluu hin dandeessu. Inni taansinee ilaallu sensory adaptationidha. Your sense organs are constantly bombarded by stimulation, but why do you notice only a certain stimuli? Sense orgaan yookaan qaamonni keenya qaamoleen miiraa keenya waan baay'eedhaan bombarded waan baay'eetu naannoo keenya wacaa waan baay'ee dhageenya immoo karaarra deemnuufaa fakkeenyaaf.
naannoon sun nutti tajaajiluu fa'aa danda'a. Istimuleeshinii adda addaatu gurra keenyattis ta'uu funyaan keenyatti ija keenyatti nutti dhufa garuu kaan isaanii nootaayiziin goonu yookaan homaa nutti hin fakkaatan. Sababii maaliitiif? Sababii addaapteeshiniiti. Seensarii addaapteeshiniiti. Waa'ee seensarii addaapteeshinii kan laallu ta'a. Sensory adaptation is a tendency of our sensory receptors to have decreasing responsiveness to unchanging stimulus. Ishee kana lamaan sirriitti na qabadhaati. Fakkeenyaan yemmuu ilaallu sirriitti siniif gala. Decreasing responsiveness to unchanging stimulus. Fakkeenyaaf sensory adaptation lets you detect potentially important change in environment while ignoring unchanging aspects of it. Unchanging aspects of ishee kana sirriitti jala naa muradhaati. Fakkeenya ilaallee itti deebina. For example, people living in Karra or Addis Ababa stopped noticing the bad smell of that environment. Namoonni naannoo Karra yookaan Addis Ababa naannoon sun hin ajaa yoo ta'e jechuudha. Bad smell yookaan ajaa hin taane qaba yoo ta'e naannoon sun namoonni naannoo sana jiraatan homaa itti hin fakkaatu yookaan stopped notice jechuun ajaan sun homaa itti hin fakkaatu jechuudha. Addaapti godhaniiru naannoon sun isaan itti ajaa'u isaan. Garuu isin utuu naannoo sana dabartanii naannoon sun ajaan isaas hin jeequu danda'a. Isin addaapti hin goone waan ta'eef akka jira. Well, utuu fakkeenyaaf misuma moojula keessan irra fakkeenyi kun jira natti fakkaata. Doormii barattootaa tokko tokko yommuu dura seentan ajaan wayii sinitti dhufa funyaan keessanitti. Ajaa kan kophee ta'uu danda'a maal sinitti ajaa'ibu yommuu dura seentan jechuudha. Namoonni achi doormii sana keessa jiraatan garuu barattoonni doormii sana keessa jiraatan homaa itti hin fakkaatu. Sababiin isaas addaapti godhaniiru waan ta'eef jechuudha. Stopped noticing. Ajaa sana notice gochuu yookaan notice gochuu dhaabaniiru jechuudha isaan. Isinis ammoo doormii sana seentanii xiqqoo yommuu teessan maal gootu? Decreasing responsiveness. Response gochuu dhiiftu qaama. Hin hir'istu jechuudha. Amma doormii sana keessa yommuu xiqqoo turtan decrease gochaa dhuftaniitu dhumarra maal gootu? Response gochiyyuu dhaabdu. Stopped gootu jechuudha. Bakka normaali amma ajaan wayii homtuu akka hin jirre isinitti fakkaata. Sababii maal gootaniif? Sensory adaptation adapt gootaniitu jechuudha. Garuu stimulasiin sun ammayyuu hin jijjiiramne hubadhaa. Unchanging stimulus jechuunis caammicha ammayyuu ajaa'uu hin dhiifne jechuudha. Isintu maal godhe decrease gochaa dhuftaniitu responsiveness keessan decrease gochaa dhuftaniitu dhumarra stopped gootanii jechuudha. Fakkeenya biraa gogaadhaan immoo kan wal qabatu isiniif kaasu. Inni kun kan funyaan hin seenu miti. Shaaworii fudhachuudhaaf yommuu seentan dura yommuu shaaworii fudhachuu jalqabdan sana bishaan garmalee isinitti qorra. Isin hollachiisa, isin jeeqa. Garuu takka turtanii yommuu bishaan sana keessa turtan hamma decrease gochaa jirtu jechuudha. Responsiveness yookaan isinitti qorruu dhaabama. Maaliif isinitti bishaantu hoo'e maaliif isinitti qorruu dhiise? Bishaan hoo'ee utuu hin taane isintu responsiveness hir'ise. Bishaan unchanging stimulasiidha. Bishaanichi ammayyuu qorraadha jechuudha bishaanichi. Stimulasiin sun hin jijjiiramne. Qorraadha bishaanichi ammayyuu. Isintu responsiveness hir'isee jechuudha. Sababii maaliitiif? Addaapti sababii gootaniif jechuudha. Kanaaf normaaluma isinitti fakkaata jechuudha. Saniin booda nama kaaniyyuu affeertu kootu bishaanichi kun qorru maal jettuun garuu bishaanichi hin qorra ammayyuu. Isintu addaapti godhe malee jechuudha. Kanaaf sensory adaptation yommuu jennu tendency of our sensory receptors. Sensory receptoriin keenya yommuu responsiveness hir'isan jechuudha. Still stimulasiin ammoo ammayyuu hin jijjiiramne. Unchanging stimulus. Well, why we may not adapt extremely intense sensations. Yeroo tokko tokko wantoonni extremely intense yommuu ta'an adapt gochuu hin dandeenyu. Sababiin isaas nu miidhuu danda'a waan ta'eef. Fakkeenyaaf fakkeenyumaan isinii kaase keessatti doormii sana keessa ajaan sun jechuudha akka malee cimaa yoo ta'e intense yoo ta'e intensiitiin isaa akka malee ol ka'e jechuudha.
addaapti gochuu hin dandeessan. Sababiin isaas faataal sin gochuu iyyuu danda'a, sin gaggabsuu, sin miidhuu danda'a. Addaaptiin harmful stimuli may be harmful or even fatal sin miidhuu danda'a waan ta'eef addaapti gochuu hin dandeessan. Extremely warra ta'an. Fakkeenya biraa immoo sagalee akka malee sagalee guddaa tokko jechuudha. Gurra keessan kan jeequ sagalee tokko addaapti gochuu hin dandeessu. Akka malee sagalee guddaa yoo ta'e ammoo gurra keessan sin miidhuu danda'a waan ta'eef addaapti hin gootani. Fakkeenya biraa immoo bishaanuma sanaa fudhannu ammas shaaworii sana. Akka malee qorra yoo ta'e addaapti hin gootan. Sababiin isaa sin miidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf intensiitiin isaallee murteessaadha. Extremely yoo ta'e yookaan extremely high dha yoo ta'e intensiitiin sun addaapti gochuu hin dandeessanii sin miidhuu waan danda'uuf jechuudha. Baay'ee gaariidha. Amma waa'ee perceptionii bal'inaan kan laallu ta'a. Waa'ee perceptionii duubatti jennee irra miti perceptionii. The meaning making process. Wanta seensii perceptionii yommuu jennu wanta seensi goone tokko sammuun keenya yommuu interpret godhu yookaan yommuu ordarii qabsiisu jennee turre. The major characteristics of the perceptual process includes asirratti perceptual processii tokko, lama, sadii, afur, shan kan laallu ta'a. Paartii kana jalatti garuu selectivity of perception or attention kan jedhu ilaalla jechuudha. Itti aansuudhaan paartiiwwan itti aanan keessatti warreen hafan kan laallu ta'a. Well, selectivity of perception or attention. Foreign perception, depth perception, perceptual constancy, perceptual illusion, paartiiwwan itti aanan kan laallu ta'a waan nu jala dheeratuu fi selectivity of perception or attention ilaalla. Refers to the perceptual process that selects certain inputs for inclusion in your conscious experience or awareness at any given time, ignoring others. Attention yommuu jennu yookaan selectivity of perception yommuu jennu maal jechuu keenya wanta detect goonu sana yookaan inputii wanta gurra keenya seenu ta'uu danda'a. Waan ija keenyaan arginu laalluuf haa ta'uu danda'a. Isaan keessa muraasa isaanii select goone, inputii muraasa select goone, warra select goone sana eessan dhayina jechuudha. Conscious experience keenya keessa galchina, beekamtii ilaannaaf jechuudha isaanii. Awareness ilaannaa fi kaan isaanii garuu ignore goona. Kana jechuun maal jechuudha salphumatti yommuu karaa deemtan sagalee baay'ee dhageessu, sagalee konkolaataa dhageessu, sagalee namaa dhageessu, sagalee qeesii sheekii dhageessu, waan baay'eetu gurra keessanitti dhufa. Garuu achi keessaa kan isin select gootan muraasa. Inputii muraasa select gootaniitu kaan isaanii maal gootu ignore gootu. Active process dha jechuudha selection of perception yookaan attention. Barbaaddaniitu malee amma sila maal jennee turreessitti dhaga'eera garuu hin dhaggeeffanne jenne. Wanti dhageenye sun kan ignore goonedha jechuudha. Kaan isaanii ignore gooneerra jechuudha. Wanti dhaggeeffanne sun dhaga'uuf dhaggeeffachuu gidduu garaagarummaa jiru beektu miti. Just wanti nu dhageenyu baay'eedha. Wanti dhaggeeffannu sun attentionii keenya warra argatanidha. Waan muraasa jechuudha. Kanaaf hunda miti kan dhageenyu kan dhaggeeffannu baay'ee dhageenya garuu muraasa dhaggeeffanna. Sababii kanaaf akkas jedhame. Kan tuqnus baay'eedha garuu tuquu keenya kan beeknu kan hubannu muraasa. Qaqqabachuu keenya kan hubannu muraasa. Attentionii keenya kan argatedha jechuudha inni sun. Well, kanaaf egaa attention yookaan selectivity of perception yommuu jennu kaan isaanii ignore goone inputiiwwan san keessaa jechuudha. Kaan isaanii yommuu select goonuudha. Select goone beekamtii yommuu laannuufidha. Selectivity of perception implies that our field of experience is divided into what is known as focus and margin. Field of experience keenya iddoo lamatti kan qoodame akka selectivitytti jechuudha.
Inni tokko fookasiidha. Inni tokko maarjiniidha. Naa qabadhaatii fakkeenyaan yommuu ilaallu sirriitti isiniif gala. Fookasii yommuu jennu events or stimuli that you perceive clearly kan jettu kana jala mul'ata. Are the focus of your experience and as items or stimuli that you perceive dimly or vaguely are in the margin of your attention. Wantoota nuti stimuli jechuudha. Stimuli yookaan wantoota event. Wantoonni nuti clearly perceive goonu yookaan detect goonu fookasii keenyarra galu. Fookasii keenyarra taa'u dimly bifa dimimmisaa yookaan akkasumatti vaguely xiqqoo wantoonni nuti perceive goonu ammoo maarjinii keenyarra galu. Fakkeenya tokkoon isiniif kaasa. Eessa jirtu ammas? Doormii jirtuu? Kilaasii jirtu moo? Okay. Laabirii jirtu. Idduma feetan jiraadha. Mee amma yaadaan istaadiyeemii dhaqaa. Istaadiyeemii keessa teessanii kubbaa ilaalaa jirtu. Tapha kubbaa ilaalaa jirtu ammas. Amma gaa kubbaa ilaalaa jirtu. Attenshiniin keessan eessa jira? Yaadni keessan kubbaarra jira. Tapha kubbaarra jira. Kanaaf fookasii keessanirra kan jiru amma maalidha? Kubbaadha jechuudha. Fookasii keessanirra kan jiru. Diimilii or vaagwilii warri ta'an immoo yookaan maarjinii keessanirra warri jiran immoo fakkeenyaaf sinitti qorruu danda'a. Naannoon sun qorri wayii sin gubaa jiraachuu danda'a. Yookaan immoo mar'umaan keessan sin dhukkubaarra ta'a. Coggaarraan keessan egaa nyaata kaaffee kana fa'aa ta'uu danda'a. Beekamuni inni gaaffii barootaati gaa. Kanaaf isin amma kan isin perceive gootan isa kamidha? Yookaan kan caalee isinitti dhagahamaa jiru waa'ee qorra sanaas miti, waa'ee sin dhukkubuu mar'umaan keessanis miti, kubbaarra jira attenshiniin keessan jechuudha. Kanaaf fookasii keessanirra kan jiru kubbaan sun clearlyidha jechuudha. Clearly perceive gochaa jirtu jechuudha sisa. Clearly perceive gochaa jirtu. Diimilii or vaagwilii yommuu jennu maal jechuu keenya? Xiqqoo akka isinitti qorru isinitti dhagahama. Diimilii isinitti dhagahama garuu xiqqoo jechuudha. Yookaan ammoo sin dhukkubuun mar'umaan keessanis xiqqoo isinitti beekamuu danda'a garuu attenshiniin keessan isarra waan hin jirreef vaagwiliidha kan isin perceive gochaa jirtan jechuudha. Diimiliidha. Dimimmisa keessa yookaan abjuu yaada riiba keessa maaluma akkas fa'aa akka jechuudha. Akkas isinitti dhagahama malee clearly perceive gochaa hin jirtanii jechuudha. Kanaaf fookasii keessanirra kan jiru tapha kubbaa yommuu ta'u, maarjinii keessanirra kan jiru maalidha jechuudha? Sin dhukkubuu mar'umaan keessanii yookaan ammoo qorra sin gubuu qorra sanaati jechuudha. Kanaaf field of experience'n keenya fookasiin maarjiniitti qoodamaa jedhu. Psychologistoonni jechuudha. Attention shifts constantly jechuun maal jechuudha? What is in the focus of your attention one moment may be in margin and what is in the margin may become in your focus. Wanti yeroo wayii fookasii keessanirra ture yeroo biraa maarjinii keessanirratti naanna'uu danda'a yookaan shift ta'uu danda'a. Wanti immoo maarjinii keessanirra ture takka ture fookasii keessanirratti naanna'uu yookaan shift ta'uu danda'a. Fakkeenyuma silaa haa kaafnu kubbaa ilaalaa jirtu, tapha kubbaa ilaalaa jirtu. Amma utuu kubbaan sun xummurame, taphni sun utuu xummurame attenshiniin keessan garamitti deebi'a? Yookaan fookasiin keessan garamitti deebi'a? Baay'ee jarri lachuu attenshiniin achuma keessa jiru. Selectivity. Kanaaf egaa kubbaa ilaalaa jirtu, kubbaan sun yommuu xummuramu attenshiniin keessan garamitti deebi'a? Fookasii keessan kan ta'u maal ta'a amma egaa? Sin gubuu qorra sanaa yookaan sin dhukkubuu mar'umaan keessanii. Inni sun fookasii ta'a jechuudha amma. Taphni sun xummurame waan ta'eef. Taphni sun immoo kubbaan sun taphattoonni jestiree fuulduree keessa yaa'aa jiru yookaan dirruma keessa fa'aa jiru jedha yaada. Isaan sun maarjiniitti deebi'u jechuudha. Shift godha attenshiniin. Attention shifts simultaneously, constantly. Attenshiniin hin jijjiirama jechuudha. Shift ta'a.
Kana jechuun wanti yeroo wayii fookasii keessanitti ture yeroo kaan maarjinii keessanitti deebi'a. Well, egaa fakkeenyaaf isin dhukkubuun marrumaan keessanii isinitti qorruu maal sun yeroo kana maalti ta'a deebi'a fookasii keessanitti deebi'a. Natti qorraa jira qorri isaa akkama hamaadha fa'aa jettu na dhukkubaa jira garmalee na dhukkubaa jira fa'aa jettu reefu dhukkubni keessa isinitti beekamaa jechuudha. Sababiin isaas fookasii keessanitti waan deebi'eef jechuudha. Faaktarii lamatu jira attentionii keenya determine kan godhan. What factors do you think determine your attention? Attentionii keenya determine kan godhan faaktarii lamatu jira. External factorii fi internal factor or psychological factoriitu jira. Wajjin kan laallu ta'a. Paying attention is general a function of two factors. Factorii lamatu jira jenneerra. External to the perceiver. Perceiver yommuu jennu nama perceive gochaa yeroo sana jechuu keenya. External factorii fi internal factoriitu jira jechuudha. External factors refers to factors that are generally found in the objects or stimuli to be perceived. External factoriin eessatti argama? Objectii yookaan stimuli irratti argama. Ishee kana jala naamuraadhaatti fakkeenyaan yeroo ilaallu sirriitti isiniif ifa. Objectii yookaan stimuli irratti kan argamu santu external factoriidha. Some of the external characteristics of the objects that determine whether you are going to attend them or not are inni jalqabaa saayiziidha. Waan tokko attend akka goone yookaan akka hin goone kan nu taasisan keessa external factorii jechuudha. Tokko saayiziidha. Wanti saayiziin isaa guddaa ta'e attentionii keenya harkisa. Amma egaa stimulii sun jechuudha. Stimuliin sun yookaan objectiin sun saayiziin isaa guddaa yommuu ta'e attentionii keenya harkisa. Kanaaf bigger objects are likely get your attention. Wanti guddaan attentionii keenya harkisa. Fakkeenyaaf namoota baay'atanii sirbaa jiran keessaa attentionii keessa namni harkisu nama dheeraa wayii ta'uu danda'a. Yookaan ammoo nama gabaabaa wayiillee osoo tasa achi keessatti argitan namni kun maaliif amma kana gabaabbate fa'aa jettanii attentioniin keessan gara sanaan na'a jechuudha. Still eessa jira? Objectii yookaan stimulii sanarra jira jechuudha gaama. Inni lammataa intensitiidha. Intensity yommuu jennu ammoo brighter halluudhaaf jechuu keenya. Wanti calaqqisaa ta'e tokko attentionii keessan harkisa. Wanta dimimmisaa'aa yookaan gurraacha ta'erra namni fakkeenya namoota baay'ee keessa namni uffata calaqqisaa uffata yookaan adii wayii uffate tokko attentionii keessan harkisa. Ijji keessan gara sana dhaqa. Sagalee sutuu ta'e immoo namoota baay'atanii sirbaa jiran keessa attentioniin keessan eessa deema? Nama sagaleensaa caraanu tokko, nama sagaleensaa akka maleeyyu tokko. Naaf intensitiin saawundii namicha sanaa ol ka'aa yoo ta'e higher yommuu ta'u attentioniin keessan namicha sana bira deemaa jechuudha. Inni biraa still objectii yookaan stimulii irratti argama beekaa. Inni biraa repetitioniidha. Repetitionii fakkeenyaaf advertisementii irratti yookaan beeksisa TV irraan ta'uu danda'a raadiyoodhaan yeroo tokko tokko wantoota tokko tokko yommuu beeksisan irra deddeebii baay'isu. Irra deddeebi'anii beeksisu. Maaliif akkas godhu? Attentionii keessan argachuudhaaf. Sababii kanaaf advertisementii irratti wanti irra deddeebi'anii jechuudha. Attentionii namaa argachuu. Repetition or more frequently occurring things are likely get your attention. Wanti irra deddeebi'amu attentionii namaa harkisaa yookaan argata. Kan biraa noveltyidha. Still object yookaan stimulii irra jira beekaa. Noveltyidha kan biraa. Novelty yommuu jennu yookaan newness yommuu jennu fakkeenyaaf ammas advertisementii irratti haa deebinu. Wanta sana jechuudha guyyuma guyyaadhaan torban hammas irra deddeebi'anii bifa wal fakkaataa ta'een utuu isinitti beeksisan ta'e advertise godhu yommuu ta'e namni amma maal godha responsiveness hir'isaa. Inni uffa jechuudha nama salachaa miti wanti irra deddeebi'amu. Kanaaf jecha maal godhu novelty fidi yookaan waan sana bifa isaa boca isaa jijjiiru waan haaraa tokkotti geeddaru jechuudha.
Yeroo kana attentionii namaa argachuu danda'a. Kanaaf wanti haaraan attentionii namaa argata. Movementiidha inni bira. Moving objects are likely to get your attention. Wanti socho'u attentionii namaa salphaatti argata. Fakkeenyaaf stagnant object irra jechuudha. Wanti socho'u attentionii namaa argata. Namni tokko namoota baay'ee keessaa namni tokko even saayiziin isaanii wal qixa illee ta'e jechuudha. Yookaan faaktoriin bira external faaktoriin bira akkuma jirtu konstaantii ta'e namni tokko namoota baay'ee keessaa harka isaatu sochoose attentioniin keessan nama harka sochoose sana bira dhaqa jechuudha. Sababiin isaas object yookaan stimulasii san attentionii keessan harkisa socho'aa jira waan ta'eef. Kanaaf wanti socho'u attentionii namaa harkisa. Well, inni kun ga'aa miti amma gaa. External faaktoriin kun qofti attentionii namaa argachuudhaaf ga'aa miti. Internal factory yookaan psychological factory'n illee jiraachuu qaba jechuudha. Even when stimulus is bigger, guddaa ta'ee, brighter ta'ee, new ta'ee, frequent ta'ee, moving yookaan wantuma socho'u ta'ee, you may not give it attention if you are not psychologically ready to attend it. Psychologically ready yoon taane waan sana attend godhuu dhiisuu dandeessa. Kanaaf paying attention is not determined only by the characteristics of the object or external factor. External factor yookaan amala objectii sanaatiin qofa hin murtaa'u jechuudha attentionii. Wanta attentionii namaa harkisu. Just psychologically ready dha moo ready miti namni sun. Kanaaf psychological factor ilaallaa jechuudha asii gaditti. Attention giving also depends on your psychological status. Psychological state kee irratti illee depend ta'a. As jalatti lama ilaallaa jechuudha. Psychologists have identified two important psychological factors. Psychological factorii keessaa isaan lamaan kana kan laallu ta'a. Inni jalqabaa set or expectancy dha. Namni tokko wanta tokkoof ready yommuu ta'u jechuu keenya yookaan primed yommuu ta'u set or expectancy kan jennu. Fakkeenya tokkoon isinii kaasaa. Abbaa manaa fi haati manaa tokko wal bira rafanaa jennu. Abbaa manaa maal jedhamee itti himamaa guyyaa bilbilli sii bilbilamaa galgala siifan bilbila adaraa kee bilbila kaasii maal jedhee itti himama. Kanaaf iyyuu bilbilaa maal gochaa jira namichi expect godhaa jira jechuudha. Eegaa jira. Expect godhaa jira. Kanaaf halkan jechuudha. Bilbilli otoo iyyee halkan eenyutti dura dhaga'a? Namoonni kun ammoo wal bira rafaa jiru. Eenyutti dura dhaga'a jettanii yaaddu? Haadha manaa moo abbaa manaati? Abbaa manaatitu dura dhaga'a. Sababni isaas namichi primed ta'eera, ready ta'eera. Waa eegaa jira waan ta'eef namichi dursee dura dhaga'a jechuudha utuu wajjin rafanu. Garuu iyya daa'imaa fa'aatu ta'e isheen dura dhaga'uu dandeessi. Sababiin isaas tarii daa'imni halkan waa ta'etti, daa'imni maal ta'etti jettee yaadda'aa waan bultuuf primed waan taateef yookaan ready waan taateef dursite iyya daa'imaa fa'aatu ta'e isa dura isheen dhaga'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf psychological factory dha kan kun. Inni lammaffaa motive or need dha. Yommuu jennu wanta barbaannu yookaan mootiiviin keenya maalidha? Innis psychological factory dha. Fakkeenyaaf namoonni lama karaa gubbaa deemaa jiru. Inni tokko tapha kubbaa laaluu barbaacha deema. Inni tokko immoo waan beela'ee jiruuf nyaata barbaada. Kanaaf karaa deemaa jiru, walumaan deemaa jiru. Toora kaaffee yookaan reesturaantiin jiru dursee kan argu isa kam isinitti fakkaata? Toora immoo DSTV yookaan bakki kubbaa itti ilaalan jiru kan dursee argu isa kam isinitti fakkaata? Well, inni nyaata barbaadu yookaan inni beela'e suni naannoo kaaffeen jiru yookaan taappeen lama kaaffee, reesturaantii, hoteela maal jettu barbaada waan deemuuf dursee arga. Toora kaaffeen jiru dursee arga. Just inni kubbaa laaluuf deemu sun ammoo kaaffeen toora sana jiraateef jiraachuu baatee isaayyuu utuu hin hubatin darba. Garuu toora DSTV'n jiru utuu ga'anii dursee kan argu isa tapha laaluu barbaadu sanadha. Inni sun DSTV'n toora sana jiraateef jiraachuu baatee isaayyuu quban qabu. Yookaan hin argu ta'a jechuudha callisee bira darba. Ijaan kan inni barbaadaa deemu toora nyaanni jiru waan ta'eef. Kanaaf mootiivii yookaan niidiin nama sanaallee murteessaadha.
attentionii wanta tokko kennuudhaaf yookaan wanti tokko attentionii keenya argachuudhaaf. Psychological factorii fi external factorytu jira jechuu kee. Well, yeroo itti aanu irraa perceptionii keessaa warra hafan kan laallu ta'a form perceptionii irraa kaasnee jechuudha. Tutoriyaaliin keenya irraa gabaabaatti kana fakkaata ture. Hordoftoota keenya hamma yoonaatti waan na faana turtaniif ulfaadhaa galatooma. Nagaan dhabina, fayyaan dhabina. YouTube chaanaalii keenya immoo subscribe gootanii warri maatii hin taane kana dura jechuudha. Hammuma subscribe godhaa please hin dagatina. Hiriyoota keessaniifis viidiyoo kana share godhaa fi hamma tokko qo'annaa keessan isiniif salphisuu dandeessi jedheen amanaa. Comment share godha, like godha. Yaada qabda waan isinitti fakkaate koomentii jalatti barreessaa nu jajjabeessa. Yeroo itti aanutti immoo quality kana caaluun kana oliitiin isiniif hojjanna jennee abdanna. Nagaan tura, nagaa qabaadhaa. Bye bye.